ni tasgabbaa jennee tasgabbeessinee suuraa inni backgroundii godhatellee kaasisneetu asaatti galle. Dhimmi kun sadarkaa jaarsummaa keessaan dubbatan irra darbeera. Irra deddeebiidhaan yaalamee namoonni gurguddaan itti ergame. Erga silaatti dubbataadha tokkummaan. Sanarra darbee deebiin isii biraa deebii dhumatu fi isuma isin amma argitan kanadha. Fakkeenyaaf isaa gaafa inni dhaqee ishee gaafatu achumaanaa dubbatan waan immoo deebiin itti kennaan sun asitti immoo viidiyoo waraabdee poosti gochuuf. Maa inni deebiin karaa biraatiin kennamu asitti dhuftee namni dhugaa qabu tokko yoo dhugaa qabdi ta'e dhimmi kun sobama qaballeessiituun irratti deemaa ture. Naa kakachuu didani maal jettee dubbachaa turte. Yoo dhuguma dhugaa qabdi ta'e maaliif dhuftee asitti lakkii dhugaan koosa kanaa. Yoo immoo dogoggorteetti ta'e badiin koosa kanaa dogoggorri koosa isheen eenyu gatii taateedhaaf hima. Namni inni kaan nama meeqatu asirratti dhufee nama gurguddaadha jennu meeqatu dhufee badii hojjateef kana balleesseera. Inni kun immoo dhugaan koosa kana jedhee dubbatataa jira miti maa isheen maan. Kun iyyuu tuffiin sadarkaa jaarsummaa jedhamu sanarra darbeeraa isiniin jechuufani warri keessan dubbanne. Ani waa tokkittiin adiddanii tokkoffaa. Qoodaan fixaa tokke. Inni kan biraanii badii isin balleessitetti fakkeenyaaf Sumayyaa isheen qarshiin na jalaa nyaatameera jettu kun qarshii isii dhabuun qabdu tana manaan. Garuu namni qarshii isii nyaate sun qarshii kana akka nyaate baramee ka'ee dhugaan jiru sun ba'ee ka'eetu mucaan gargaaramti malee har'a akkasumaan isheen hin dhufu achumatti dubbadhaa fixaa jettee achi teessee miira tuffiitiin haasoftee asitti qarshii walitti qabdu taanaan boriitu sattuu biraa oomishaartu sin nama shawwadu kan biraa boriis yoo fakkeenyaaf Alex Taayyee beerii irraa qarshii fuudhee ka'ee balleesse tokkummaan gastii irratti fidii birrii mucaa kanaa deebisi jedhee na waamaa hin dhufu jedheetan tuffadhee achi taa'a achi booda birrii walitti qabduuf iseedha. Iftaanis nama biraatu dhufa jechuudha. Akka kanaan hin ta'u. Akkuma namoota biraa fiddutti fidiitii asitti dhugaa jiru adda baasiiti gaafa. Akkas Aleexoo koo akkas hin taane mucaan kuni birriin akka bira jiru beekamaadha. Maalii yoo jettee ituu birriin bira hin jiraanne inni ufti birrii maali jettee ifaan ifa sakandii lama turtu bro. Akka birriin bira jiru parsantii 100 keessaa parsantii 100 beekti. Akka birrii fuute beekti. Maalii masiin jedha kan ituu birriin bira hin jiraanne Aleexoo sababa maali achi teessi? Imma raattee sababa maali jettee laphee dhaataa kuulii si dibattee chaappistikii dibattee viidiyoo dhuftee teessi. Warabbal kaaba. Indee birrii fuuchuun sikkoo gilsi no. Erga siin achitti dhaqxee mattee achumatti fixattee bar. Birri baay'inoor እንዴት ነው እንደዚህ የምትለው? ከናፉ ብሪና ከቢራ ጅሩ ግልጽ ነው። ሙጫንኩን ብሪ ዳቡን ቀብዱ ኢሴት ኦፍ ኮርስ አከ ብሪን ብረ ጅሩ ቤከማዳ ተከት ያለ ሙርቴ ፈነ ነማ ጉዳስ ነው ገልጭቴት ሙርቴ ፈነ ሰሰነ ዱበቹን በርባኑን አካውንቲንግ ኩን ባይዘ ያራራ ፎሎ ና ጎዳቹ ማኒ ፎሎ ጎዳኒ አሌክሲን ወረመነ ረጅሩ ሁንዱማ መለቶ ይደው በርዴሳ ገሩ ሪፋመና ጎዳቲ የሮደኑ አርከ ነመረቀም ከሰጧ ነመለኮ ከሳ ባየ ነማታ ጎቹን ጃለዷን Maaliif harkarra qaban waa dhiibaan deema garuu hingaa nama nuffisiisa waa maaliif beektu miidhamaan gargaarsa rabbii qaba mucaan kun miidhamteetu akka tasaa tokkummaa bira geessee naan an dhufe mubeen dhufe Aydar dhufe Isaaq dhufe Ahmad dhufe Aleksoon hundi keessan dhuftan malee mucaan kun yoona sila baay'ee qobaasii rakkataa turteeti. Maybe ustaaz egeleen beeka ustaaz egeleen narraa dubbatu ustaaz egelee yoo narraa waan kana dubbatan Habiibti birrii nama hatte taan ustaazni wanti inni sirra goruuf hin jiru. Maaltu galche ustaaziin? Haa gabaa'uun ko. Ustaazi ko boriftaan gaafati fuula rabbiitti gaafa guyyaa qiyaamaa gaafatamtu dhufee dhiifama godhiif jedhee rabbi sirraa dhowwuu hin danda'u. Qophaa kee gaafatamtu waa haqa namaatiif. Haqa namaa rabbi siif hin dhiisu. Haqa isaa sii dhiisa malee oti toobatte. Oti dhiifama gaafatte, oti araarama gaafatte. Birrii tokko siin dhiisu wallaahi birrii namarraa nyaatte rabbi siin dhiisu. Kanammoo barattee ta'ee tan amana waan ta'eef namni kamuu. Kanaaf dogoggora jiru wallaahi billaahi nuti. Hinga fallam maybe birrii nyaatamuu dandeessa namatti irraan biyya sana baasaartu birrii si nyaachuu danda'a rakkoo keessa galuu dandeessa ittaaruu dandeessa kottu nuti obboloota keeti waa tokko hin dubbati waa'ee birrichaa kottuuti abdii Isaaqoo Haydar kottaa bu'aati gareedhaan dubbanna nuun jedhi achitti waan jiru bulleessinee sirraa finnee waan jiru kaffallee xumurree buuna kabaja namummaatiin isa kan namummaa isa kan oromummaa isa kan islaamummaa kabajaan si waamaa irraa akkasitti dhuftee bareedaadha maaliif beektaa Boroji atau jatuh si jala pada orang TV si gorsara kau boleh sat. Ya, wani tidak bala Alina dia bisa Alini sisi si kawan TV beri di paman godi mereka kedim ne. Wanda tu kinti ni sini timan. Namni jar sumara ke hundi wasrin duban.
maaliif jettee naan jechuu dandeessan walitti fiduu hin dandeenye. Namni jaarsummaa dhaqe namoonni gurguddaan kun maaliif sirriin dubbanne yoo naan jette maaliif jette yoo ta'e walitti fiduu hin dandeenye. Qaamni lama yoo walitti dhufe qofa kan inni waa sirrii dubbachuu danda'u. Fakkeenyaaf an Ahmad Suma nu warra keessaa naqe jiraartamoo warra kanaan duraati. Meeqaa yeroo tokko nam fida jedhaa jira. Sin eega ishin kan nam fida jette kuni sin eegna amma sitti garuu yaad. Nu warra keessaa naqedhamoo nu warra duraaniiti. Miskiin No, tokke dhugaa rabbi dhugaa wanti naan ta'an. An wallaahi obboleessa kan koo yoo ta'e jedhanani haqa namaa irratti. Menam nagar anamma kun gabaasa dabarsuun dhufe baran. Gabaasa dabarsuun dhufe an tokke. Gabaasni kan koo itti fufaadha baran. Tokkeedha. Waan isinitti hima. Tokke karaa keessaatiin inni jedhamu dhiifama naa godhaati waan hojjetudha miti. Maaliifi kanaan dura Isaaq namoonni gurguddaan ati beekuu dhiisuu dandeessa. Akka odeeffannoo mucayyoo kanarraa argannetti namoonni gurguddoon karaa keessaatiin xumuruudhaa fi dhimma mucaa kanaatii fi dhimma Sumayyaa sanaa qabatanii turan. Garuu karaa keessaatiin wanti kun hin xumuramne. Dagatameetuma achumaan hafame yookaan immoo bifa kakuutiin raawwannee kakuun kakatamee abbaan balleesse abbaan hin balleessine xumurama waan akkasiitu jedhamaa ture. So wanti sun hin raawwatamne jechuudha milkoofne. Kanaafuu inni karaa keessaatiin namoonni gurguddoon namoonni beekamtii fi beekumsa qaban akkasumas ustaazan daa'iin dhaqanii haa gorsanii haa sirreessanii jedhamuun hin hojjetu. Akkuma reefuu abdiin dubbate asuma gubbaarratti nama 5,600 jira. Namoota gurguddaa jira as keessa namoota daa'imaa miti as keessa jiru. So bakkee namoonni kun jiranitti balleessaas haa qabaattu balleessaas qabaachuu haa baattu haa fudhattus fudhachuu isaa dhiiftu. Dhuftee asitti dhugaa qabdu dubbachuun dirqama isheeti. As dhufuu dhiiftee achi taa'uun garuu balleessaa guddaa akka qabdu raawwachaa irra baay'isawee. As dhuftee wanta jiru dhugaa jiru lafa kaa'uu dhabuun isheedha. Mucaan kun balleessaa qabdi. Mucaan kun rakkoo guddaa qabdi isa jedhu namni kun hunduyyuu itti muraa jiraachuudha. Kanaafuu piliis ammas sagalee keenya yoo dhagaatiin jiraatte I think akka sagalee biraatiin dhaggeeffattu abdiin qaba. Yoo dhagaa jiraatte Sumayyaa si jaalannaa obboleettii keenyaatis Sumayyaa isheen sunis obboleettii keenyaa sillachuu sallamteedha. So sillachuuniif tokkuma obbolootawwan kennan musliimaati waan taataniif jechuudha. Yoo rakkoon jiraate kottu himadhu. Yoo rakkoon hin jiraannes rakkoon hin jirreef ifa godhi. Kanaan ala garuu rakkoo biraatu deemaa jira isa jedhu dubbachuu barbaadeen asuma xumuraa tokke. Amma garuu wanni beekamu qabu koomentii jalattis Sumayyaa sin rabsina ammaaf. Ammallee achi hin geenye murteen hin dabarre manarra. Hundi keessanuu ammallee ganaadha tokke. Ganaadha. Ganaadha maaliif beektaa? Ammallee egelee hattuu egelee maaloo jechuurraa? Hin obsina bar maa eessa deemna? Hin eegnaan maaliifi? Ariifachuudha jaadha. Sabiriin booddee keerii. Bro, ansi faanaan jira. Hangadhumaatti. Garuu sabiriin booddee keeriidha. Sabiriin booddee keeriidha waan ta'eef meebii gammaduu dandeenya. Obsinee sabarree obboleettii keenya kan. Wallaahi gargaaru. Wallaahi hin carrisaallan. Ko hin fiixna bar waan dandeenyu ko gochuu dandeenya waan salphaadha bar. Nama 4-5 irraa ko birrii kana kaffaluu dandeenya. Garuu mee waan jiru ituu laallee bareedaadha. Warra harkarra qabanis ko jecha jennuu hin qabna bar. Hin beekna bro waan baay'ee beekna. Beekaa dubbachuu dhiisne malee nuti bar. Warra harkarra qabeenis waan jennu qabna barbaachisaa ta'e argame garuu mee xiqqoo haa obsinu isin jechuu barbaachisan irraa dubbiidhuma dubbata. Ammas waamicha tokko nama ta'isaa ijoolleen lakkoofsa abbaa warraa ishee beektan amaanaa rabbii amaanuma rabbii jedhaati ajirii illee rabbi irraa argattani anatu dawwala namuma biyya lafaarra jiru yoo ta'e lakkoofsa daarektii qabdan karaa masanjaraa karaa tiiktookii rabbii jedhaa naa ergaa na dubbisaati amma maqaa keessan illee hin kaasu wallaahi billaahi. Lakkoofsa abbaa warraasii nan dhabee gasidhaan barbaadaa ture jechuudha. Nam fuudha birrii kana utuun argadde inuma fuudha. Namni rabbiin isin hirkatti beeku. Namni haqa barbaadan lakkoofsa abbaa warraasii naa ergaa. Awwal Qaasim ustaaza Awwal Qaasim as jala jiru hin galchitee intina taata? Galan nu galcha bareedaa. Naziif al tokko abbaa tokko eenyuun boosno? Nu galcha. Anatu baara. Amadin bu'in. Aman barsiisaa godhataan bu'in. Koi Naziif al tokko nu ga'e deebi'a. Yookaan anu mandat abdani kana buusa. Naziif riyyaan keenya nuuf habu. Naziif isan dadhabu. Bodan deebi'a koi. Inni isan Garuu dubbadheen bu'a. Ayyee amma ustaaziin nu galcha. Aaw. Ustaazi dhufaniiru ayyee. Ustaaz bagana gaan dhuftan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل أجرت في يومي. أقال ربي. أيوة بقى جرات بقى ربي سنجرات شيء.
bakka sirriitti natti mijatullee hin jiru garuu uummati qosi dubbachuudhaaf isinitti mul'ata yoo ta'e daree keessa taa'ee haasa'u jira tamaa aga barsiisaan dhufuu fi asumatti koorsii wayiidha qaba. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Waan guddaa dubbachuudhaaf miti gabaabseetu mananii waan kana xiqqoosii dubbadheetiin ture jalqaba irraa kaasee isin hubachiisa akka karaa isin qabsiisuu fi Rabbiin khayrii haa godhu nama haqaadhaa Rabbiin haa tumsu. Ustaaziin irra keessa godhi bro. Okay, namni tokko humaan nu buutanii haadha dhimmaa ol galchina xiqqoo isaanitti simattee turte waan ta'eef ayyeetti huba. Isinirraa bu'u nan bu'aan bakka. No, taa'in. No. Bu'ini taa'iti mucayyoo ol seensisaa mucayyoo natti dubbatte hojii. Nabuusi annan bu'a nan ta'an. Yaaqnu jalaa kuttee reeti. Meerrees kan bu'ama. Nu jalaan deeminishi. Na darbadhaa. Na asuma jalan ta'an na darbadhaa. Nu jalaan deemin. Intalatti ol lugalchaa. Intala ol lugalchaa ijoollee intala ol lugalchaa. Akka ol galchitanii dhaggeeffataatummaan waan jetti sirriitti na dhaggeeffadhu tokkummaa. Isii kana miti. Daqiiqaa muraasa wayii qaba waan ta'eef daqiiqaa muraasa wayiitti dubbachuu na barbaachisa. Dubbadhaa. Wanni jechuu barbaade wanni kun nuti illee kan dhageenye Ramadaana keessa Ramadaana jalqabaayyuu ijoollee wal arrabsu jirtu uumamu kanneen dhageenye jennaani guyyaa tokko achi jirraa ol seeneetinanii waan kana dhiisaa. Mee Ramadaana keessa namni Ramadaana boodallee waa haasawa. Ramadaana keessa uummatallee ibaadaarraan shaagalinaa hamattillee uummatan seensisanaa dhulmiidhataa. Dhiisaatiin inshaallah yoo mara ammaate Ramadaana booda dubbatanii yoo dubbiin jiraatte ammoo qarshiin Sumayyaan nyaatte Sumayyaa Tasfaayee nyaatte yoo jiraatte ammoo annatu isinii gaafateetii dhugumaan nyaatte taanaan annatu irraa isinii fuudhaa jedheeni ture. Eegasanii ammoo toleenaan jedhanii ijoolleen illee ni gaafsanii Rabbiin haa barakachiisuu dhiisan. Si galtee boodaan ammoo deemnee mucayyoon illee qunnamtee anillee saatii yeroo hunda saatiin qabu si galtee inshaagalamaa. Dubbachaa turre mucayyoo tanallee gaafadhee waan bira jiru mucayyoo tanallee gaafachaatiin ture osoo nama tokko jidduun seensisin jechuudha. Gaafachaa ture mucayyoon tunillee qarshii akka ergite ni amantii tuunillee qarshiin akka itti ergame ni amantii. Lammaffaadha ammoo mucayyoon tun maaliif itti ergite jennaan mucayyoon tun viizaa naa hojjetaniif jetti tuunillee viizaa hojjechuun natti ergame jetti. Bakki itti irratti wal dhabani viizaan hojjetame moo hin hojjetamne kan jedhu irratti. Tuun hojjedhe jetti. Tun ammoo hin hojjetamne jetti. Lamaan isaaniitu amma bakka kanatti gaafa gaafadhu mucayyoo tanallee hogguu gaafadhu ragaa qabatamaadhaa kan hojjetamne bira hin jiru. Si galtee mucayyoo tanallee hogguu gaafadhu ragaa qabatamaa mee waraqaa as kenni waraqaa hojjette as kenni jedhaanii ture as ergi barbaadiitii ergi gara barbaadi jedhaanii ture. Waraqaa gaaf duraa wanni kun waggaa tokkoon duraa naan jette. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta'al faddal yaa Muhammad. أنا أخرج منكم. كسرنا. واني كوا وقاتو كدراتي. أنا قافسن أكنتي ولا بيني أرجع جدين كانه ووقاتو كدراتي. وبعد سنين نجارة جبدة مسج ترجمو إسي ترجع جراجته جنان تولي جديناني. تولي أفبرا إيجان كاباني جدي تام مزدي بيه مجايو ثنا مسج سن سبيرا جرا جرو. Tole eessatti walitti kennitan qarshii kana gaafa maal jirtan waan kan hojjetan gaafa Dubaay jirru jedhan. San boodaan ammoo namoota gaafa jarri biyya galan san quba qabullee gaafachaa ture Alifaa jechuun Ali Muhammad Fajaanii ijoollee keenya gaafachaa ture gaafa gaafadhu maaltu jira gaafa jedhuuni nuti wanni quba qabnu qarshii jarri walitti kennite quba hin qabnu laakiin Sumayyaa Tasfaayee mucayyoo tana qarqaaruudhaaf jecha yeroo wanna jechaa turre hin beeknaa naan jette. Anayyuu mucaan sun amma Ali Muhammad Damusee jedhaman beeke ijoollee abbaa borii jedhamu beektan jedheeti yaada ijoollee garee shaadaati. Qarshii 10,000 kennee ture naan jedheen nuyyuu mataan isaatu jechuudha. San boodaan ammoo amma information nagaa waan argatanii fi mucayyoo matanatti deebi'ee mucayyoo tanaan waa jedheen maal jedheen tole waraqaa kana ragaa waraqaadhaan argadhu jettee intalli waraqaa ragaa namaadhaa yoo hin fida jetti ragaa namaadhaa haa fidattu turee jedheenan si garaa mitisa. Biyyarraallee as Masriirraallee ragaa namaa fidadhaa jetti.
mucayyoo hambaadhaa jal'isni akkanaan hin dhudhani nama ragaa fidadha jedhu akka godhan hin qabaniiti. Mee ragaa fidattuu hin laallaa jennee hin didde tun. Taamna bira jirtu tun jechuu. Si galaa mitisa. Hin didde ragaa namaan barbaadu. Maal jennaan ragaa namaadhaa yoo fidatte sobdee fiduu dandeessi. Duubaan hasaanii fiduu danda'anii jette. Jennaan yaa mucayyoo bar ragaan namaadhaa qeebalamaadha shari'aa islaamaa keessatti. Namni lamaa ragaa ta'uu danda'a jedheenan. Jennaani lakkii jettee hin diddee san booda amma ergisiin diddeen booda jidduu kanatti amma na dibde anas gamana jechuudha. Amma jidduu kanatti gaafa na dibdeetiin jettu gara kakuutti. Sababni isaadhaa ragaan wannaadhaa eega dhabame kiyaara lama yookaan filannoo lamatu jira. Filannoon tokko filannoo qaxaroo kenninee fi intala kana ragaa waraqaadha haa fidattu. Waraqaa jette san haa fidattuuti qaxaroo haa kennuufi jedheen sanillee hin taaneef mucayyoo tana. Filannoon lammaffaadhaa ammoo kakuudha. Kakuullee itti meetiin ture ishee achi boodaan eega diddeen booda itti mee malee kakuun kun kakuu al-yamiin al-ghamuus jedhama. Al-yamiin al-ghamuus jechuuni osoo beekan haqa nama nyaachuuf jecha yoo kakatan waan guyyaa sadii hin namarraa kufuudhaa miti waan ibidda jahannam nama seensisuu nabi rabbiidha alayhi wasallam akkas jedhanii intalli kun yoo kakatte isiituu badaa jedheenan birriin 200,000 wamaa miti isiituu iyyuu irra goddaama nama kakate santu jiruun isaa badaa si haa kakattu jedheen tole naan jettee turte guyyaa tokko erga sani guyyaa lammaffaa tole jedhee ijoollee kana walitti fiduudhaaf jecha guruu Fideeti gaafa walitti fiduudhaaf jedhu tun na jala hafte mucayyoon tamma na bira jirtu kun hin ta'u jette. Si galtee maali jennaan kakattee kaatee guyyaa sadiidhaatti kakuu baaftii naan jette. Wanni waan kakuu baafa kakuu kafalamuu miti kun kakuu yookaan guyyaa sadii soomanii baasaniidhaa miti. Booda ammoo ani jidduu kanatti anuuni aare amma deebi'e. Tokko mucayyoon tuni isiin tun osoo nama sakamuu didde osoo hin ta'u jettee guutuun guutuu kadiddu taateeti kalaas birrii nyaattee jirta kafalii jedhaan. Tayyib ragaan fidadha jettee ragaa namaa nuti harka dide. Qaxaroo naa qabaa jettee qaxaroo sanillee hin qabnu jechuu jirta. Kakadhuu siyaa kakattu jennaan illee lakki naaf hin kakatinii jechuu jirta. Yaa mucayyoo yoo hagan hunda ka shakkitu taate rakkoodha. Mee akkam goonaa jedheen. San boodaan amma jidduu kanatti mucayyoon tunillee beektee sagalee koo ani WhatsAppidhaan wagguu itti haasa'u sagalee koo dabarsitee namatti ergaa turte. Si galaa miti sagalee koo sagalee kiyya kana maal akka shakkitan hin beeku sagalee kiyya kana dabarsitee namatti ergaa turte. Sagalee dabarsitee ijoollee biraatitti ergaa turte. Amma jidduu kanatti natti dhagahame mucayyoon tun mucayyoo sirnaanti miti jedhee ofirraa amma gabaabsuu ka jedhan. Sababni isaa sagalee namaadhaan sila waan anu wajjin haasa'u jiru anu wajjin haasa'uu qabdi turte. Sanboodaan amma mucayyoon miidiyaa irratti illee waa waraabuu jalqabdee jennaani. Intalataan illee wagguu dubbisu kun narraa waraabdee jirti jetti tunillee narraa waraabdee jirti jidduu kanatti rakko. Ana wajjin haasa'an achi deebi'an. Gaafadhu yeroon qabdanu dhiifama naa goote. Eeywa na gaafadhu deekaa kudhan qofa qaba. Ayder qoy waan isin gaafadhaa. Seera viizaatiin wal qabsiisee waa isin gaafadhaa. Sumayyaan Tasfaayee akka seera viizaatti viizaa gaafa namaa baafamu abbaa dhimmaatti ergama. Akkasiin ergine hin beekne hojii jalqabooda kana ergeera isiniin jette malee hin ergine tokkoffaa. Kakaan hin barbaachisu as keessatti dhiifama naa godhaa ustaata kiyya qaalii. Fakkeenyaaf viizaa gaafa baaftu nama baheef sanaaf ergama viizaan. Nama bahee isaa irratti tikkeettii mureera fakkeenyaaf tikkeettii fa'aa mureeratti. Tikkeettii gaafa murtu ofii ittiin deemuuf miti. Qaama murteef qabdi waan ta'eef yeruma sana qaama murtee dabarsii turte. Itti siidhaqa tokkummaa isa san. Jechuun asirratti yaada keessan keessatti waan gaaffinna ta'e ifa isinii gochuu fayyada. Tokkee dhiisi afixaluus taasisi maaliif asiin jedhee beektaa yoo dikka viizaan bahee jiraate tikkeettii jalqaba kutama kan Ijipti yoo ta'e jalqaba utuu viizaan tikkeettii kutamee viizaan ittiin hojjetamaati jedhati. Sanan beeka dhibba. Itti sinii dhaqaa tole. Sanillee gaafachuun kiyya nafni. Siigaltee erga sani ammoo akkas eega jenneen booda siigaltee jidduma sanitti haa'aarulleedhaan mucayyoo waan olii gadi godhatu kanallee haa'aarulleedha. Maal jedheen si fakkaate bakkuma amma seensi dhaqu jiraama. Wanni kun waa waggaa tokko duraatimi tunilleen akkasitti amanti tunillee ni amanti. Waggaa tokko dura yoo taate fakkeenya miseejiin tokko miseeji ani erge tokko na jala baduu danda'a sun caadiidha. Okay.
Miseeji ergee jira jechaa jirti. Atammoo hin ergine jechuu jirta. Miseeji sun jala badee jechuu jirti. Yoo si bira jiraate ati dhugaa dubbadhu jennaan tunillee hin kakatti. Na bira hin jiru jettee kakatti. Tole bareeda jedheen. Wanti waggaa tokko duraati waa waggaa lama dhiyaatee jiru. Tole yaa mucayyoo tana jedheen isima tana gaafadheen. Gaafa sanii gaafa amma si jala mucayyoon siif erguu diddu san gaafattee jirtaati. Birrii kiyya naa deebisettee ni jirtaa jedheenan. Sirriitti hubadhu. Eega hin ergamne taate amma isin erga jechaa jirti ka isiidha haadhiifnu. Hin ergine jenneetuma haadhiifnu. Garuu ammoo yaani mantiqa loojikiidha yoo laaltu loojikiidhaan mucayyoon tun gaafsan eega hin ergamiin maal jechuu qabdi birrii tiyya naa deebisechuu qabdi. Birrii naa deebisechuun nama hundaaf hun taaka. Birrii naa deebisi jettee jirtaa jedheenan. Jedhee jira naan jette. Okay. Ani amma tana irratti muraati yoo birrii naa deebisi jettee jiraatte mee miiseejii gaafsaniidha of duuba deebi'i. Waan ji'a 8 ji'a 9 duraadha yoo harkaa qabaatte naaf ergi jedhe. Si galaa mitisa. Ji'a 9 ji'a 10 dura ji'a 8 ji'a 9 dura waan ati dubbatte miiseejii naa deebisetteen qarshii kee naaf kenni ati jetteen sanii yoo qabaatte mee kenni jedheen. Si galaa mitisa. Harkaa waan naaf kennuu hin dandeenyu mucayyoo. Xayyib tole karaa biraadhaatti yaada. Mucayyoon tuni paaspoortii irratti viizaa hojjettee jirti moo hojjettee hin jirtu ni ilaalla. Paaspoortii kan kee ka duraan itti hojjette san an ofii kiyya ni ilaalaati akkuma ta'e ta'eetiin ni ilaalchisa. Ati paaspoortii kan kee ka irratti hojjetame isiin jettee dubbattu san naaf ergi. Yoo paaspoortii san irratti viizaan hojjetame hin jiraanne hojjetame hin jirru jennee intala qabna. Yoo hojjetamee jiraate achumaan addaan galtaniiti. Waan kana mee paaspoortii ergeedhaan kunillee isiin liqinfamne mucayyoo mamma na bira jirtu kana si galaa mitisaa. Akkasi waliigalatti kana hunda gaafa amma deebiin kan keessi deebee jedheeti yaada bakka ati jette san. Intalli eegattiin ergin taate mucayyoon tun gaafachuudha. In gaafattilleedha birrii keenyaa kenni jechuun amma waggaa tokkoon booda namni birrii keenyaa kennamaan hin jiru. Waggaa tokko dura yookaan ji'oota 9-10 dura naaf kenni jedhee namni dubbata. Miseejii san qabdanaa jedheen ni qabaadhaan jette kun miseejii ni qabaadhaan jette naaf hin ergine. Osoo naaf ergitee jiraatte sila miseejiin kun siif ergamee jira Sumayyaa Maasoof ta'ee Sumayyaa Tasfaa yoo qabuu danda'a. Isa san waan hin arginiif jecha jidduutti amma harakaata ijoolleen goggootee jennaan ani dasnan jenne akkaataa godhan kana jechuudha miidiyaa irratti deemi fixadhu jedheeni itti dhiisisiin jechuu barbaadeeti. San boodaan waan amma ijoolleen jettu kana garas godhanii nuuf akka hundattuu nuufi tana qofa dubbadhee isin geessaa. Nuuf ijoolleen hundi isaaniitu iyyuu ijoollee islaamatti dhufanii hundaa'uu kabajna hundaayyuu an qaba akkam haga danda'ame hundumtuu maqaan isaa kabaduun barbaanna. Warri irra jala deemee caffaru kuni warri irra deemee illee fakkeenyaaf talallee deeggaru sanillee deeggaru hundi isaatu waan islaamummaa gadi wanna godhu maqaa islaamummaa kana keessattuu maqaa ijoollee islaamatti dhufte kana gadi qabaatiin deemu waan ta'eefi siigaltee hin barbaanne dubbiin kun akkana ga'uyyuu hin barbaanne nuufiyyuu jechuudha. Garuu ammoo dirqamiteeti mucayyoon gaafa miidiyaa kana qalbiin sidhatti rarra'u miidiyaadhaan hafitatu jedhee kan dhiise ana. Leengadda yuunatti dubbattee turte sagaleen haa qabdee turte. Achiin viidiyoo waraabdee isin ammoo. Kabajuun baay'ee isinii qabnaa isin jaarsummaa irrattanii hangaruu mataan kun utuu waan futtee bahuti waa dubbachuu akka waan dafutte godheetti yaadda. Okkee qoyal tokkome. Ayyabdi dubbadhu. Ustaaz assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee baga dhuftanii isin barsiisaa amantaatii isiniin akkas jechuun illee dogoggora ta'uu mala hafuunaa jedhaati. Waan kana keessaanis qabdanii dubbataa turtanii dheetan amana. Nuti miidiyaa kan irratti turreerra hoggaa miidiyaa kan irratti turrus garuu wal kabajnaa wajjiniin deemna namni miidiyaa kanarraa immoo walitti siqee waliin haasa'a. Sumayyaan illee nama miidiyaa kanarra dhuftee jirtu. Dubbiin kun tarii miidiyaa irratti illee ulfaachuu danda'a. Aga isin kabajaan waamamtanii dhuftanii waan hojii irra jirtan qabattanii addaan kuttanii kabajaaf dhuftanii haasaa jirtan kana isheen maaliif nu kabajjee dhuftee naasofne jalqaba irratti gaaffiin isin gaafadhu. Isheenoo hin dhageenye jettanii akka isin hin yaadneef Isaaqoon ammasii gadi bu'ee itti dawwaleera ga'e. Inni dhufuu achumatti haa xumuranuu jette. Tarii haqa qabaachuu dandeessi. Tarii birriin mucaa kanaa bira jiraachuu danda'a. Viizaa isheen eegalte kun jalaa gubachuu danda'a birrii kassaruu dandeessi. Sanammoo nuti keessaan waliin haasofnee hin dubbannu ijoo kottaa gadi buuna nuun jettee tunu fudhattee gadi buute nuti gadi buunee keessaan haasofnee rakkoo jiru furuu dandeenya. Maallaqa mucaa kanaallee irraa kafaluu dandeenya yoo dandeenye immoo
haqa jiru baasuu dandeenya. Garuu isheenoo as dhufuu hin dandeenye. Isinumtuu namni guddaan namni barnoota amantaa nama barsiisoo dhuftanii as jirtu. Isheedhuma maaliif dhufuu diddemee kan kan gaffinu ta'e inni guddaan ustaas kiyya dhiifama waliin. Ayya gaafii bareedaadha. Gaafii bareeda gaafatte. Isa kana amma sa'aatii kanatti allamaan isaaniitu quban qabu. Wallahi dhugaa isin jedhan. Tokko isaanii quban qabu. Mucayyoon tun engadda dhuftee dubbii kee akkam gootan jenna waa jalaalleen dubbanne. Gara makiyya keessatti waasili alaikum salaam wa rahmatullah jedheetiin. Sababni isaa dubbiin lallaaqamaadha. Ijoolleen asiin viidiyoo waraabaa gabbaatee miidiyaa irratti viidiyoo waraabaa asiin ammoo aanan dubbadhu jedhanii jidduutti rakkanne sii galtee. Akka nama saa dhalee saa ibidda dhalee sii galtee amma arraabuudhaafillee nama guba dhiisuudhaafillee waan dhalanii akka goonu dhabne. Bekka amma jarri gara ibiddaatti gara wannaatti achi kunoo miidiyaa kanatti deemu jira waan ta'eef ani lamaan isaaniitu ni dhiiseesin jechuudha. Waan kana ammoo mucayyoo tanaaf sagalee qabee ture asiin dura maal jedheen isii tana sii dubbadhee xumura sa'aatiin irraa deemee jira maal jedheeni yaa mucayyoo jedheen. Yoo akka tasaadhaa Sumayyaa Tasfaayee naaf obboleettiidhaa miti naaf maalillee miti atilleen sanuma laakiin isiin suniin baratti tun ammoo ati immoo akka tasaadhaa sin beeknu xiqqoosiidhaa isii irra beekan jettee isaanii isitti daban jettee yaaduu dandeessa laakiin du'aayii tokko godheefi ture. Yoo ati haqa qabaatte Rabbiin si hanassaru jedheeni jira tanumaan ila kun tana bira jirtu tanaan. Ati haqa qabaannaan Rabbiin si hanassaru yoo Sumayyaan si miitee jiraate Sumayyaa Rabbiin haa qabu jedheeni jira. Yoo ammoo Rabbiin ati miidhaa jiraatte ati sobdeetiin maqaa ishee balleessaa jiraatte Rabbiin si haa qabu isii haadha ansaassaru jedhee jira. Tana du'aayee godheetii fi deemati miidiyaadhaan fitadhaa jedhee kadhiisaan. Amma Sumayyaa masaatii kanatti an Sumayyaa Tasfaayee quban qabu wala tanallee quban qabu. Sumayyaa Tasfaayee mana isiidha jirti Kairoo jirti. Tunilleen ammoo bakka isiin jirtu ani hin beeku. Lamaan isaaniitu gaaf duraadha wajjin haasa'e isa sana ammoo miidiyaatti waan isaan harkifataniif jecha mucayyoon tun harkifatteef jecha sababa saniif jecha ofirraa dhiise. Barakallahu fiikum akkasi. Waan amma waan ifa ta'uu qabu aksumaanuu hin dubbanne akka tasaa hingatan waan akkan jenneef jedheeti. Ustaazii dhimmi kun warri kun jaalallatan kuni akka nu badhettis akka dhagayeettis ustaazii wanni ilaallatu hin jiru. Dhagaanii waan danda'an godhanii dhimmi kun ustaaza kana hin ilaallatu wanni isin beekuu qabdanu. Ammas taatu isaan waan kana booda dubbiin yoo hammaate yoo gara biraatti illee deeme akka isaan beekanuuf dhufanii waan irraa beekan nutti himanii rabbi irraa jaallatu. Akkas hubattee jirta abdii. Nu kabajanii waalaikum salaam. Nu kabajaniituma dhufanii waan ta'eef gara murteetti deemna. Oboro turree raasa. Hin deemanii. Ela. Kanatti muffatanii barbaadu. Sagalee sheer gootee sadhan irratti. Waan tokkotu jira. Waan tokkotu jira. Dhufaa jirti naan jedhaa jira namni naa barreessaa jira obseedhaara. Waa tokkotu jira. Ragaa ilaal. Sumayyaan ragaa eenyu viizaa hin ergineef. Hin ergineef waraqaan miisejii wanti isin ergitan jiru. Oo viizaa ergiteetti ta'e ragaa fidu. Yoo viizaa hin ergine ta'e maallaqa kaffalu. Kakaaf jinniin as keessatti hin barbaachisu jechuu barbaachiseeran. Viizaa naa baasettee maallaqatti ergite. Viizaa baafteetti itti erguudha. Ittiin ergine maallaqa kaffaluudha. Wanni biraan kakaan eessatti kakatama beektaa tokkummaa yoo birrii hin fuune jette kakatti laa. Malee fuuteetti abdii. Fuuchus yoo amante kakaan kan maali gaashii? Abdi amma funaani kakaan barbaachisu rakkoo jiru barree nutti himamee yoo asitti ta'uu baate citi yoo ta'e gadi buuna inaasofna wallahi laayivii kana irratti deebinee mucaa kanaa birrii amma siin barbaaddu gooneef jechuudha. Ofii keenya irraa jammarra la'anumarraa guunnee haqa sana baafnee kaanii addaan gallala kanuma bara isaan biraan jiru. Abdi waan sitti anamma viizaa naa baaseetetti na biyyan jiru dhufuuf birrii natti ergatta an viizaa siin ergine tikkeetti siin mur yaa maalii naa baaseera naan jetta riyaati birrii kee sii deebisu malee baasee sii erguudhaan qaba siin ergine taanaan birriin sii deebisa malee akkamittan sii baaseera siin jedhare way garaa koo keessaa dhuftee fudhattamu viizaan sii baheera kana natti dhuftee naa kakattumaa inni kakaanas keessatti hin barbaachisu bara viizaan ati baafte kunuu akkas kana jetta viizaa. Eega viizaan siin ergine abdi birrii Itoophiyaa irraa natti galchite an viizaa siin ergine tikkeettii mure sitti hin ergine maa inni ati fudhattee fakkeenyaaf maa inni ati kakatture kana keessatti kakaa maaltu fidare anoo siin ergine waan ati natti kennatte anoo galmaan siin geenye as keessatti kaffaluu malee maaltu jira namanna nyaate yoo ta'e isheen an galchu kaffaluudha shokkaay aboo lakkoofsa abbaa manaa ergaa namni dubbachuu itti fufaa nama afaan qabaa irraa idarrattee nuuf hiddamoo nuuf fiddu. Tokkummaa. Manni seera mataa isaa qabamdi. Isteeppii ittiin deemamutu jira. Namni tokko keessaan gaafatamaa gaafa himatamu. Erga gaafatame booda gama keetiin yoo dadhabame namoota gurguddaa namootatti dhiyaatanitti ergitee jaarsummaan ilaalama.
sanarra darbeera. Laayivii irratti si baasamoo akkasii jedhamee itti himama. Hin furtamoo achirratti furraa jedhama. Yoo didamee as dhuftee tarkaanfii ati fudhattu jira. Erga amma kana immoo sa'aatii tokko sa'aatii lama ol teenyeerra sirra. Erga amma kanatti kabajamuun hin jiraanne tarkaanfii ittaan itti yoo deemame hoo. Kanuma bara. Isaa giddeen hojjala jiraattee waa bodarbi woo Haydar. Beektaa akkuma amma leeksira silaa adeemsi silaa wanni tokko sirraa qaba beeka adeemsi akkanatti illaa itin waan deemu natti hin fakkaatu sirra beeku amma ustaaz awwal dhugaa dubbachuudhaaf wallahi waa baay'ee addaan naa baasa rabbi umrii sanaa dheeressu ustaaz awwal jechuun hayyuu guddaa yuunivarsiitii akka addunyaatti beekamu jaami'aa Madiinaatti nama amma osoo barataa jiru aga ustaazni isaa seenuuf nutti haasaa jiranii haa galatoomanii amna dheeraa akka deeman himaa jiranii amma wanni beekamuu qabu osoo sumayyaa nama hanguma amma ustaaz awwal nutti himtee furmaata baay'ee lafa kaa'uu dandeenya. Ilaa wanni kun meebii tikeetii viizaa ta'uu danda'a. Tikeetii viizaa haala ammayyaatiin waan bade deebisuu dandeenya. Googil gubbaa yoo seenne walii haasofne tikeetiin haga ittiin deebanin malee hin dhumatu tikeetiin. Tikeetiin xayyaaraa yoo murame jiraate waa tokko rakkoon hin jiru. Tikeetiin siraa'uu hin danda'a. Haydar. Dhaggeeffadhaa qorabbeedhaati. Al tokko dabalee naa kenni dhiifamaa hojii. Isaa giddeen waa baaboo darbi. Waa'ee tikkeetti nama waa seetti hima. Tuutiin dubbatti waa seetti hima. Dhaggeeffadhaa. Jarri Abdii, Haydar Abdii bilisummaa warri biyya jirtan waan gargaaruu dandeessu laala dhaggeeffadhaa. Beerii deebii mirga kee dhibne beerii yoo jiraatte darbadhu beeriin. Wanni isin nu gargaaruu dandeessan warri biyya jirtan. Mucaa kanaaf viizaan hojjetameera moo hin hojjetamne isa jedhu fagoon naqina. Tikkeetti xiyyaaraa obboleettii keenya Sumayyaa kana ergiteetti Sumayyaan yoo ergitee jiraatte qo'ee hin ergine wanti itti ergamu. Okay, tokkuma dhaggeeffadhu gaa viizaa Kairoon sitti maati fagoon naqin yoo guyyaa jetti sana xoggaadhaa maqaa mucaa kanaatiin Ijipti ka jedhu tikkeettiin kutameefii jiraate viizaa ijaaniin ergitan kan Kairoo Abdii Geetaachoo deemeera affeereen jennaan isaa quba qaba ani quba qaba yeroo 7-8 deemeera viizaan namaa kennamu jiru Kairoo onlaayiniidha tikkeettiitu jalqaba citala tun deemin tokko maal godha beektaa torban addaan Kairoo deemaa jira itti guyyaa kana addaan deemaa lattee tikkeettii kutattee ergatta Kairootti achuma warri Kairoo fuudhee tikkeettii xiyyaaraa sanaani viizaa si hojjechiisa. On afaan Ingiliffaatiin on arrival jedhama. On arrival. Erga tikkeettiin moo hin ergamne viizaa hin hojjetamne jechuudha sume yoo jira jiraatti. Ilaan dhaamsa tokkitti dhaamen keessaa ba'a. Dhimmuma keessumaa ba'u. Sume obboleettii koo keessaanis si dubbiseeraam. Ndawwalle malee barreeffamaan. Yoo wanni jirtu jiraatte anis akkuma Abdii Geetaachoo akkuma warra kaanii obboleettii kooti ati warra sirraa qooddatu keessaayi. Nama mudata wanni akkasii kisaaraanis nama mudata wanni maallaqni nama harkatti baduun wama danuun nama harkatti mul'ata. Garuu ustaazonni argaa jirta abbootiin keenya abbootiin kee dhufanii jiru kottuuti nu wajjin gadi buusi. Gadi buufna Sumayyaanis bakka irratti qabdu birrii barbaadde malee haasaan barbaaddu irratti fakkaata. Kanaafuu kun dhaamsa xumuraati fixadheera. Beerii deebisaa ijoollee beerii nuti dubbatiin baate. As keessatti gidduu kanatti waan tokko sadarkaa kanarra darbeera wanti yaalamin hin jiru. Eessa ture? Sadarkaa hedduurra darbeera wantichi ammaan akka nama Sumayyaatti dhiyaatu tokkotti waan tokko wanta jechuu barbaadu Sumi as jala kan jirtu yoo ta'e dhufnee keessaan kabaja keetiin waan walitti dhiyaannuuf kabaja guddaa waan walii qabnuuf dhufnee keessaan si gaafanneerraa yoo haqni mucaa kanaa dhuguma na biratti badeera karaa ta'e wa'iitiin ilaasa xiiqii keessa wal galchanu isa waan ta'e maal fiddi osoo hin taane haqni mucaa kanaa karaa ta'een harkatti badeera amma deebisuu hin danda'u kan jettu yoo ta'e jedhe kotnee yoo mucaan kun gargaaramuu qabdi